Kaleessa fiilingii ayyuu fi wabii namni sirriitti ilaale jira. Fiilingii ayyuu fi wabii keessattuu wabii jechuudha. Yeroo intini lama gulukoosii maani gulukoosiin jedhe mucaa waaf gootee hospitaala galtee moo maaf gulukoosiin natti dhufe. Yaa Rabbi kun waan golfamu miti. Ani garuu barakina achuufin kee waan ta'e gulukoosii fidee afaan koo keessa gahe Rabbi nagaa ishee godhu inshallah maalumaafu humaa tokko hin ta'ini lana garuu humaa hin taatu maaliif seetan beektu tu dhugdeeyyuu humaa hin taatu maaliif beektu orjinaalii miti barakina sun orjinaalii miti edeyaasu kawallaasaa taphattamu yaasuni yeroo hundumaa kawallaan irraan fagaattu Tafatafaan kun isa irraa hin fagaattu inni immoo an kana jedhu yeroo sana waqtii sana keessatti amma waa'ee orjinaalii miti maaltu ilaalu barbaachise amma nama miira akkasii keessa jiru yaasuun orjinaalii miti kan jedhu akka isheen dhugdee laaltu immoo maaliif itti qoosa maaliif akkanatti itti qoose inni Durani ko inni maal jedha ayyuu natti heerumsiisitii bakka ofii kee nagaadhaan galii jechaa ture. Yaasuun duraanuu baay'ee tokko qoosaa ture jechuudha. Dubbiin gara kanatti deeman seene kan anatti haa heerumtu bakka ati galii ati deemii jechaa ture. To dubbiin hin badii. Nagaa waaqayyoo hunduma keessanii faa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u sin hundumaafuu nagaa irraa afaan tokko sinii faa baay'atu. Egaa har'a maaliif hin dhufe seetanii gara main pointitti yoon isinii galee tokkorraa tokko barata jedhanii gamni namarraa barata gowwaan immoo ofirraa barata wanti jedhamu tokko jira. Video ayyuufaa kaleessaa Sa'idoofaa kaleessaa namni ilaalle hin jiru. Daariidhaan amma daariitti ilaalameera jechuudha. Sakaan miira keessa gashee sakaan boossiseera. Egaa har'a immoo bo'uuf osoo hin taane irraa barachuuf dhufnee jechuudha. Itti aansee immoo wabiin viidiyoo tokko dalageetii jira jechuudha. Anamma kana booda firiidha. Warri na barbaadan carraa keessanii yaalladhaayii kana booda baqqaa jedhee jira jechuudha. Wabiin maaliif akkas jechuu danda'e maaliif kana booda ani firiidha warri na barbaadanii na dubbisaa maaliif jedhee kan biraas waan baay'ee gidduutti haasa'aa ture jechuudha. Egaa hordoftoota hammamiyyuu deemtu bitaanii akkasedha bitaanis yaabduu mirgaanis yaabduu walga'iin kooraadhumaa jedhan achirraanis siraanis garuu shamarran keenya yeroo baay'ee filannoon isaanii jechuudha faallaadha jechuudha filannoon isaanii faallaadha. Sa'idoon amma gahee maaliif garaa jabaatti Sa'idoon amma gahee maaliif amala jijjiirratti Sa'idoon amma gahee maaliif akka duraa siin caba siin du'a jechuu dhiise ofiisaa hin jaallanne. Yeroo baay'ee dubartoonni keenya dhiira siin hin jaallanne dhiira siin hin filannetti gaafa heerumtanii dhumni keessan akkas ta'a jechuudha. Yeroodhaaf ishkololee si faana haasa'uu danda'a dugdatti si baachuu danda'a kun akkuma akka Sa'idoo kana deemee hawaasaa moo eessa geessee achirra bahaararratti qubeelaa si godhe sarpiraayisii gochuu danda'a. Garuu onnee isaa keessaa miti waan ta'eef si faana ittiin fufuu jechuudha. Iddoo onneen isaa jiru du'ee ka'ee baasii kaffalti Sa'idoo kana ilaali maaliif dhamaa seetan maaliif amma haga ammaa dhama'ee haga ammaa joorra seetanii ofiisaa gatiitti kaffale ofiisaa gatiitti baase Sumayyaatti gatiitti baasee ijoollee kana guddisee achi fide asiin ga'e kanaaf itti dhama'e qabeenya isaa waan ta'e biraafuu hin dandeenye namni qabeenya isaa biraa akkamitti isin amma mana keessan ijaarrattanii nama birrii keessanii mana keessan ijaarrattanii soo namni dhufee sin harkaan fudha jedhe biraaftu kan kooti jedhee to namni wayii isinitti faalme biraaftu hamma dandeessan hamma humna keessanii waan godhuu dandeessan hundumaatiin hin hordoftu jechuudha. Bakka amma kan keessan mirkanaa'u nama sana ofirraa ariitanitti waan barbaadan hin gootu jechuudha. Waan humni keessan danda'uun wal'aansotti hin qabdu jechuudha. Akkas jechuudha shamarran keenya yeroo baay'ee ofiisaanii waan qabaniif ofiisaanii waan amma yaasuun viidiyoo tokko ofiishii na kadhattee na gaafatteetu
jedha. Isheenis akka riikardii sana dhaggeeffattanitti yoo ta'e tole naa jedhi sin jaalladha naa jedhi deebii akkasii naa deebisii kan jedhudha ture kan dura dhaggeeffachiise jechuudha. Haa ta'u garuu innis ergasii booda erga isheen gaafattee booda tole waan jedheef wayii fakkaata. Dubartoonni keenya dhiira ofii isaanii gaafatanii dhiirri tokko yoo tole jedheefi adeemsa keessa faana adeema hagaddoo ta'e ga'utti baqa istaakii wayii jira miti waan irra darbamu utaalamees ta'e fiigames hamma iddoo sanaatti qofa faana deema malee isa hamma dhumaatti faana hin adeemu hamma dhumaatti faana hin tarkaanfatu. Maaliif ittiin dhamaan ittiin dadhabne humaa baasii ittiin baasne humaa ittiin qonne ittiin aramne waan ta'eef don't care dhimma tokkollee hin qabu jechuudha. Dhimma hin qabu dhiirri akka kanaa kanaaf wabiinis jechuudha. Kaleessa kan inni akkas jedhee fi baay'ee waan aareef tokkoffaan aarii keessa baheetu bakka Sa'idoonii laash gochuusaa kuffisuusaa kana gaafa argu dhugaan koo baganaa bahee jedheetu. Sa'idoon akkana jechuunsaa baga argatte dhumarratti cubbuun koo baga ishee qabee jedheetu kan inni itti qoose. Kaleessa itti qoosaa ture bara. Video isaa sanaan itti qoose bara. Itti qoose bara. Ani itti qoosuu koo miti garuu itti qooseera. Maaliif amma isheen isatti qooste amma isheen na biraa hafi jireenya koos keessaa bahi bakka nan jeeqini bakka maal nan godhiin amma isheen jechaa baate kana dhumarratti riizaaltii isaa yeroo argu hin gammade. Maaf hin gammadure? Hin gammada barandee gubataa ture miti inni suuraa guggubaan ture abiddaan uffata cicciraan ture birciqqoo cabsaan ture. Kanaafu amma immoo cubbuun koo baga qabeedha. Baga jaalalli koo ishee cubbiseedha. Harki koo si cubbisa namaan jedha namni harka koo irraa nyaattee na nyaattee harki koo ishee cubbisadha. Innis akkanatti itoo faana boo itoo faana daa'imu ammayyuu niitii namaa taatee jaalalli ishii na keessaan bahe itoo jedhu kunoo dhumarratti waan akkanaa yeroo kistatiin ajaa'iba yeroo kassatamu yeroo hodhu dhugadhuuti narbiraa hafii cillexi godhiti shaaftee kaawwadhu yeroo yerootti dhugii yeroo jedhuuni dubbii kana garuu Sumayyaa jedhe baay'isoo yeroo tokko ayyuudhaa fi waan itti na gargaartu ittiin umariin barakiina 5 leetirii isa guddaa biti geessiif haa dhugdu. 5 leetirii isa guddaa bitiitii geessiif haa dhugdu kana na gargaarii jettee waan isheen irratti jetteen garuu hin beeku akkas jetteen. Sa'idoon kunoo kana dhagee waan gurraa qabuuf 5 leetirii fi ishee xiqqoo sana ishee leetira tokko sana biteefi jechuudha. Wayi carraa ayyuu. Wayi dumbush bushee kiyya, wayi bareedduu kiyya, wayi moodalistii kiyya. Ay argite namaaf garuu itti barumsa taatetta shamarranii barumsa taatetta. Dhiira faana fiiguun booda akka nama kuffisu dhiira ofii filatanii kokkeetti qabanii na fuudhi jedhanii as gaddaduudha kun as gaddidoo maasfarram. Baqa dirqisiisanii mallatteessisiisuuni dhumarratti maal akka nama godhu shamarran keenya arganii jiru jechuudha. Ati namaa barumsa taatee jirta. Si garuu garabbisiifaa dhaabbatu siin jenna. Siifaa laaffisu siin jenna. Ammas abdiin hin cinne abdiin hin kutamu aariidhaaf akkasiin jedha malee kutee hin baasne aariidhaaf garuu akkasiin jedheera. Kun immoo ittuma haamilee keeyyuu hin cabsa sanuu uummata duratti akkasiin jedhe konfiidansii si dhabsiisa jechuudha. Waan kun immoo gadi baate Sa'idoon koo akkas ta'e akkati jettuu fi konfiidansii si dhabsiisa. Anyways shamarran keenya irraa sirriitti ilaalladhaa baradhaa. Dhiirri sinitti haa qofforu sinitti haa aramu. Dhiirri afaan isaatiin sin jaalladhaa sin fuudhaa sin barbaadaa. Yoo kana dhabdan immoo taa hamma kan argattan. Amma argattanitti taa dhuguma sin jamaal dirqamaan nama na fuudhanii kadhatuura. Hamma kana argachuuf garuu amalli keessan murteessaadha haalli keessan. Amma walitti qabee waa'ee amma warra viidiyoolee wal qabataa haasa'an jira baay'ee yaasuunis maayidhe amalli ishii amma jirtutti waxxi hin jettu jedhe tokkoma maayidhe kolfaan ture waxxi siin jettu amalli ishii gaariidha onlaayinii irra baate waxxi hin jettu jedhe laal dhiirri si ilaala waxxi jettamu waxxi hin jettu tokkos waan ta'eedheera waan isaa namaan galuu nama godhuusiisa amala kee sirreeffatte haala kee sirreeffatte jireenya kee sirreeffannaan bolla keessaa baatiriidhaan dhufee si fuudha. Dhugaa waaqaan siin jedha. Warra waxxi kana immoo yeroodhaa barbaaduu danda'u. Waxxi gochuu maaf jechuudha. Hin barbaadu garuu dhiirri
gaa'ila yoo ta'e gurbaan tokko maal jedhe seetanii jireenya koo ani itti dhama'ee itti dadhabeen ijaaree asiin ga'e waan ta'eef nama filatamaatu itti galuu qaba. Nama filatamaa የተመረጠ ሰው ብቻ ነው nama filatamaa sirriitti filatametu gara jireenya kanaatti ol seenaa. Kana jechuun filatamaa naasiin jedhu bifa miti baay'ee bareedina miti. Namni sun jireenyi isaa, maaliin isaa, amalli isaa bakka namuma akkana waliin dhaa oolaa miti kan itti galu jechuudha jireenyichatti. Kanaaf dhiironni akkasi kwaalitii warra dhiiraa jechuudha. Laal yeroodhaaf si faana deemuu danda'a, si faana nyaachuu, si faana dhuu, si faana iyyuu ciisuu danda'a. Garuu gaa'ila yeroo jedhu ijoolleen adeessaa wal faana jiran yeroo jedhu pirinsipilii baay'ee qaba jechuudha. Qubna gareenyaa seet ishee jedhama. Ishee amala qabeetti ishee qubna gara qabdu ishee waa hunda dandeessu ishee jireenya sana survive gochuu dandeessu yoo itti galtee bakka ishee akkasii dandeessu kan taate ishee akkana fuudha dhiirri. Obsan qabu baay'ee dhiirri mana keessatti jechuudha. Kabajalleen barbaada osoo akkam dayyuusa bakka dhiiruma dayyuusa wayitoo sitti qabeeyyuu waa'ee ulfina isaa waa'ee kabaja isaa fi baay'ee si lolaa jechuudha. Kabajamuu barbaada. Waan hundumaa jechuudha mana keessatti kwaalitiin barbaada hamma argame hamma jiraatamu jechuudha. Isaan atu maal goota hin qabdu waan ta'eef hamma inni hojjetee fidee hamma mana keessan keessa jirutti hinuma sirraa eega waan hundumaa jechuudha. Kanaatu xinnoo jireenya yoo heeruman asii achi nama butaa isiniin jedha. Geletooma.